بسم الله الرحمن الرحيم. نوف كنت ربي جالا مرسليني جلا نهريرسي جنوب دابديني. نوف كنت ربي جالا مرسليني جلا نهريرسي جنوب دابديني. بسم الله جدا مكا ربي جبا مكا سانجل كمنا بركانو كبا ربرنا فكا إيوان فايدا كبا walitti deebinee kunoo tola rabbii jabaa du'aaf jireenya hunda rabbi tarkaa qaba. Amriin hundi kan saati ol qabee qaqqaba. Diriiraa fi dhiphaa qajeelaaf daddaba. Arjaadhaa fi doqnaa jabaadhaaf daddaba. Dhiiraa fi dubartii dheeraa fi gabaabaa bilaashatti miti waan uumameef qaba. Waan hunda harka rabbii haa barruu fi qo'anii jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini. Alhamdulillahi faruun kan goofticha rabbiin haa shakkarru garbittiif garbicha tiksi har'aan nuun ga'ee misgaana yaallabicha addunyaa raafamtee dacheenis didicha kunoo har'a geenye galata rabbicha rahmata isaa malee miti akka keenyaani nuuf diriirsi diini haala malka'uuni. Nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini. صلاة وسلامه على نبي المختار نجين إبراهيم الراجراتو أما يا أخباري كان ددن كمن ليل والنهار في دكابي وأمي يا نبي غاري إمام أنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه مهاجر فانصاري أما سور جراتي كبي كراساني تارن غلاسو أكوم چباري كراسا كبنا أنتولت وانتهاري إرت نهارابو غوفتي چكهاري نوف تول چكاتي ما يا رب المناني نوف درير سديني عالم الكوني. جيول في فمتو باتي كبجمتو هالكنيف قيانسا كان جالتمتو بغسنين غيه وبلانكو مرتو كان فقوف كني ودا چير ترگمتو باتي كيس دلين نمرا حكمتو كان الكنتو كتيم باتي كما جالتو كان من دار رب الرادة چان كتبمتو ربي تنوف كني امت فارفمتو هرقاون كينيا تول ربي تيني نوف درير سديني عالم الكوني. السلام عليكم يا بولا آخرة أول سلام تان دقدم ددرا إسن هاغا أوناغا كل رب الرا برنجين يدبي فجان الدنيا را سيفجين كبو الدنيا مررا بكو مجرتني تي سلام تا أنيرا أندو جواب الدا كيبال الدانرا نغا نتجو فمين فابنو كرا يا فنامي كام برباني والغرا dhibamne faffacaane arra nageenya sarbama lakkaawwan najaarra bara namni barrise qubatu hawaarra takkaa gadiin teenye nu dachii keenyarra nu qofaa mul'ata baqataa addunyaarra kun abaarsaa jedheen taa'e yaade har'a kunoo hamma har'aatti yaa'aa jira biyyarra nageenyaaf ergame silaa keenya diiniin nuuf diriirsi diinii haala malka'uunii. Dhibamne faffacaane har'a nageenya sarbama lakkaawwan najaarra bara namni barrise qubatu hawaarra takkaa gadiin teenye nu lafa keenyarra nu qofaa mul'ata baqataa addunyaarra kun abaarsaa jedheen taa'e yaade har'a kunoo hamma har'aatti yaa'aa jira biyyarra nageenyaaf ergame silaa keenya diiniin nuuf diriirsi diinii haala malka'uunii. Nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini. Nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini. Keenya silaan dhumuu eessarraa jalqabna eessatti akka dhaabnu naaf hin galle har'a rabbitu deebisa musiibaa samiirra balaa gubbaa dhufee nu miidhu ardiirra balaa namni uume diriirsu walirra ta'ubaa gama rabbiitu barbaada manurra yaa obboleewwan koo jiraattu lafarra kan biyya keessaatiif fagaattan biyyarra maaliif rakkoo dhaallee dararamna har'a sababni gabrummaa ormaa miti nurra qaawwa duuchuu dhiisne maaf bal'ifne hurra seenaa abbootii keenya dhageenya durirra lafee fi lafa isaanii tikfatan diinarra ilma abbaan qabne taane addunyaarra akka ilmaan simbiraa facaane biyyarra wal qabachuu dhabne ormaaf saaqna karra haadha abbatu roorroo walitti dhiisuuni nuuf diriirsi diinii haala malka'uunii. Daangaan biyyaa cabaa namoomni sarbama lubbuun ilmaan keenya namaan azzabama
fayyaan isaa hidhame manaajiin gubama bineensa nyaachisu harkaaf miilli dhama gara goruun qabu ibiddaan gubama akka hin dheessineef rasaasaan eegama asiif achiin qabu gamanaa fi gama gocha suukanneessaatu nurra raawwatama akkasittiin jaarraa meeqa jiraatama akaakilee meeqa argine yaajama yaa bulchiinsa gaarii bulchaa amanama utuu jiraate ilma namaa miti bineensa hundaatu akkaan kabajamaa mi hanga yoomiitti akkanaan jiraatama yaa ikhwaani nuuf diriirsi diinii aalamal kawni nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini biyyi nagaa dhabuun eessarraa akka ka'e ibnu teemiyaatu waa jedhaan dhagahee irra haa jaallatu gooftichi ol tahee waan biyya balleessu madda rakkoo ta'e maalummaa aadilummaa fakkeenya nuuf kaa'ee aadilummaan utubaa islaama akka ta'e islaamummaatu dursee qajeelchee nuuf kaa'ee hiyyeessaaf dureessaa xinnaa guddaas ta'e gurraachaa fi adii abbaa seeraas ta'e kan buluuf kan bulchu eenyuun illee ta'e hunduu wal hin caalu qur'aanatu nuuf kaa'ee jedhee qabsoo diinii keessattuu waajiba kan ta'e loltee injifachuu bu'uura akka ta'e aadilummaadha jedhee jabeesse haasa'e kanaaf walqixxummaan bu'uura imaanii jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiinii biyyi nagaa dhabuun eessarraa akka ka'e ibnu teemiyaatu waa jedhaan dhagahee irra haa jaallatu gooftichi ol ta'e waan biyya balleessu madda rakkoo ta'e maalummaa aadilummaa fakkeenya nuuf kaa'ee aadilummaan utubaa islaama akka ta'e islaamummaatu dursee qajeelchee nuuf kaa'e hiyyeessaaf dureessaa xinnaa guddaas ta'e gurraachaa fi adii abbaa seeraas ta'e kan buluuf kan bulchuu eenyuun illee ta'e hunduu wal hin caalu qur'aanan nuuf kaa'e jedhee qabsoo diinii keessattuu waajiba kan ta'e loltee injifachuu bu'uura akka ta'e aadilummaadha jedhee jabeesse haasa'e kanaaf walqixxummaan bu'uura imaanii jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiinii nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini nuuf kennite rabbii caalaa mursaliini jala nu hiriirsi gannuuf dhaabidiini